Tolee, nagaaniif hararrii jaalalli waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Maatii waaqayyoo nagaa keessanii akkam jirtu? Nagaa kootii Gooftaa galatu. Waaqayyo haala hundumaa keessatti nu gargaaree haraara isaa fayyaana isaa nu baay'isee sa'aatiif daqiiqaa kana nu kenneef galanni guddaan haa ta'u. Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii koo marri keessaniyyuu nagaa keessanii isiniin jedha. Ani nagaa kootii akkasuma immoo namoonni sabiskiraayib hin goone maatii kana kiyya hin taane yoo jiraattan sabiskiraayib gochuu maatii kiyya ta'a isiniin jedha. Namoonni immoo maatii kiyya taatanii jirtan laayik gochuun koomentii barreessuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha jaalala waaqayyootiin. Inni kan biraa immoo akkuma beekamu chaanaalii kanarratti ogummaa harkaatiin kan dhiyaatee jiru yoo ta'u, yeroo tokkotti immoo sagalee waaqayyoo keessaa walaloo qabadheen gidduu keessanitti nan argama waan ta'eef akkana jajjabeessitanii jaalala waaqayyootiin isa kana siin gaafadha. Amma immoo kallattumaanii gara walaloo kootti isin deebisa. Turtiin keessan na waliin haa ta'u eebbifamaa. Mata dureen walaloo kootii maalitti fakkeeffamaa sagalee waaqayyoo jedha. Itti fufnee wal wajjiniin dhaggeeffanna. Mee ka'een dubbadhaa keessaa muraasa isaa sagalee waaqayyoo maalitti fakkeeffamaa? Diina guggubee lafarraa kan balleessu ibidda kaa'inoo kan itti fakkeeffamu. Ibidda kaa'inoo kan itti fakkeeffamu. Mormituu saba Israa'el lafarraa kan duguugee saba isaa wajjin darbee akka hin dhaallee kan godhe waaqayyoo sagalee isaatiin kan itti fakkeeffamu. Kinoo galaanichatti kan itti fakkeeffamu. Kinoo galaanichatti Gooliyaad dhaadatee balleessuuf gaaf ka'ee saba Israa'elii ofitti amanee bookkisee gaaf ka'uu balleessuuf isaanii sagalichi dhufee adda isaatti bu'ee kinnoo lafaan dhahee akka burruusaa dhahee kinnoo galaafate. Sagalee waaqayyoo kanatti fakkeeffame. Sagalee waaqayyoo kanatti fakkeeffame. Jireenya moofa'aa isatu haaressaa okkolaa jireenyaa isatu fayyisaa. Maaliin qixxeessuree ani sagalee isaa hadhaawaa jireenyaa isatoo mi'eessa. Hadhaawaa jireenyaa isatoo mi'eessa. Argeera midhaawaa jireenyaa sagalee isaatu ana kaase lafaa. Dura kuusa dhaabbatee fonqolchee garagalchee darbii deemi jedhee karaa anaa baase. Darbii deemi jedhee karaa anaa baase. Riqicha ce'umsaa kunoo sagaleensaa danqaraa sibiilaa caccabsee hurreessa. Karaa karaan hin jirree karaa namaa baasaa. Waraqaan darbiinsaa karaa isaa argama. Waraqaan darbiinsaa karaa isaa argama. Maal jettu reesinii warri karaa isaa darbitanii dhuftan ilillee galataa mee al takka dhiyeessaa. Danqaraa caccabsee sakaraa isinii baasee darbuu kan hin mallee isa sin dabarsee. Galanni ulfinni isaaf malammayyuu mee galateeffadhaa hundumti keessanuu. Mee galateeffadhaa hundumti keessanuu. Waaqayyoo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa. Egaa ammas immoo wantoota biraa wantoonni qaqqabadhee dhufu jiru waan ta'eef sabiskiraayib gochuudhaan laayikii koomentii gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Eebbifamaa. Waaqayyoo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Galatoomaa. Turtii gaarii naaf qabadhaa.